Harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Bokkaan ganna kana Waagimera keessatti namaa fi qabeenya irratti balaa guddaa irra buuseera. Ganna kana keessa bokkaan yandoo roobee qonnaan bultoota Waagimera jalaa midhaan ooyiruu hektaara 849 caalurraa faca'ee hunda isaa balleesseera. Adoolessa gara dhumaa haga jalqabaa hagayyaatii torbee lamaaf bokkaan jandoo bubbee wal makateen naannoo Amaaraa godina Waagimera keessa roobee midhaan qofa osoo hin taane lubbuu namaarrallee gaaga'ama geessiseera. Sababa sanaan namni tokko du'ee ganda qonnaan bultootaaf 4 keessatti midhaan akka boqqolloo, baaqelaa, garbuu, bishingaa faca'ee ture nu jalaa balleesseera jechuun qonnaan bultootatu himate. Hoogganaan waajjira qonnaa aanaa Tsigaabii obbo Suyyum Abaatee balaan suni dhugaa ta'uusaa mirkaneessanii sababa obomboleettii sanaatiin qonni manca'ee namoonni 4,588 ta'an amma balaa beelaa jala akka jiran beeksisaniiru. Koongootti weerarri Iboolaa waggaa 3 booda deebi'ee ka'uun beeksiste. Koongoon weerarri Iboolaa waggaa 3 booda deebi'uu beeksiste. Democratic Republic Kongoon weerarri vaayirasii Iboolaa biyyattiitti waggaa 3 booda deebi'ee mul'achuu ibsiteetti. Vaayirasiin sun haga ammaatti namoota 28 irratti kan mul'ate yoo ta'u, isaan keessaa namoonni 15 du'uun dhaga'ameera. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsetti Koongootti vaayirasiin Iboolaa kanaan dura mul'atee talaallii kennuun to'achuu ibsee ture. Weerarri ammaa saffisaan qorachuun talaalliin dafee akka dhaqqabuuf hooggantoonni mootummaa fi dameen fayyaa akkasumas ogeeyyiin deeggarsa taasisuu akka qaban mootummaan biyyattii waamicha taasiseera. Google mirga icciitii fayyadamtoota sarbeera jedhamee doolaara kitila 400 fi kitila 25 akka kaffalu irratti murtaa'e. Manni murtii federaalaa Ameerikaa dhaabbata Google jedhamu irratti maamiltoota isaa kitilaan lakkaa'aman irraa daataa walitti qabuun mirga icciitii fayyadamtoota sarbuu isaatiin miidhaa irra ga'eef doolaara kitila 400 fi kitila 25 akka kaffalu itti murteesse. Manni murtichaa erga Google'n odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtoota marsaaritii fi aappii isaa irratti eeguuf waadaa galee cabseera jechuun himannaa baname booda qorataa tureera. Himannaan kun Google'n odeeffannoon dhuunfaa fayyadamtoota moobaayila harkaa isaanii irraa walitti qabu namoonni dhuunfaa himannaa kana dhiyeessanis beenyaa doolaara biiliyoona 31 ol akka kaffalamu fi gaafataniiru. Dubbii himaan Google akka ibsatti murteen kun akkaataa oomishoonni keenya itti hojjetamu sirriitti beekuu dhabuurraa kan dhufe waan ta'eef oliyyannoo gaafataa jirraa jedhan. Dhaabbatichi mormatus manni murtii dhimmicha dhaggeeffatee dhaabbanni teknooloojii guddaan Google sarbama iccitii namoota dhuunfaa jalaa hatame jedhame himatameef kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhatu murteesseera. Sooriyaan waggaa 14 booda deebitee boba'aa alerguu beeksiste. Sababa waraana waliin biyyattii keessatti uumameen alergiin boba'aa dhaabbatee ture Sooriyaa keessatti. Haa ta'u malee Sooriyaan amma boba'aa baarmela 600 ta'u ala erguun daldala idil addunyaa deebitee eegaltee jirti jechuun ministeerri annisaa fi albuudaa biyyattii ibseera. Sooriyaan gara boba'aa alergiitti deebi'uu ishii guddinaa fi deebi'ee ijaarsa damichaa keessattis gahee olaanaa qaba jedha ministeerri hajaalaa Sooriyaas. Biyyattiin boba'aa baay'inaan oomishuun gabaa biyya alaatti erguun gabaa idil addunyaa keessatti hirmaannaan ishee guddifachuu akka itti fuftus dhaga'ameera. Waraana waggoota dheeraan ture dura guyyaatti boba'aa baarmeelaa 390,090 kan oomishtu yoo ta'u, kunis gara 40,000tti gad jalaa bu'ee ture. Haa ta'u malee biyyattiin kana fooyyessuuf hojjetaa akka jirtu himameera. Bashir al-Assad humnaan aangoorraa erga fonqolchamee booda finciltoonni aangoo erga qabatanii Ameerikaan qoqqobbii adda addaa waggoota dheeraaf Sooriyaa irra keessee ka turte kaasuun ishee kan yaadatamu ture. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.